Welcome to grade 10 physics. Baga nagaan kara barnoota fiiziksii kutaa kurnaffaa nagaan dhuftan. So kana fakkaata kitaabni haaronni fiiziksii kutaa kurnaffaati. So tana fakkaati footoon tun footoon ijoollee akkatti ispoortii ajaa'ibaa dalaydee tun fuula jalqabarra yoo jirtu. Kun immoo fuula itti aanu qabuutate jechuudha. So osoo leessanii teenyatti hin dabrin irra dura subscribe, share, like, comment gochuu kan daganne. So namoonni subscribe gootanii jirtan jechuudha. Subscribe all gochuu qabdanii. Maaliif subscribe all gochuun isin fayyadu maaliif seetanii? Yeroo social media garaagaraa fayyadamtanii fakkeenyaaf osoo Facebook fayyadamaa jirtanii online jirtan jechuudha. Yeroo Facebook fayyadamtanis online jirtanii, yeroo TikTok fayyadamtanis online jirtanii jechuudha. So yeroo viidiyoo tana paartiraan isinii ol baasu YouTube irratti isinii maxxansu YouTube ni notification isinii erga jechuudha. Yeroo manaan viidiyoo ol baasu irraa eegalee notification yeroo masan battaluma sanitti notification so YouTube channelin barnoota akkanaa paartii kanaa gadhiisa jee notification isinii seente jechuudha kan message sanitti. So san booda isin yaadachiisaa jechuudha. San booda tuuxanii hordoftanii jechuudha. So yeroo isin jalaan dabarretti isin hubachiisaa jechuudha. So notification tanaaf isin fayyada. Tanaaf subscribe all godhuu isin barbaachisaa jechuudha. Battalatti isin gaachuu wanni nuti asirratti isin hojjennu battalatti isin bira gahaa jechuudha. So namoonni subscribe osoo godhin jirtanis subscribe all godhachuu qabdanii. So like, share, comment gochuu kan daganne. So social media keessan irratti share naa godhuu qabdan jechuudha. Maaliif barattoota hedduu bira akka ga'uuf jechuudha. So kanumaan karaa leessanii teenya wajjiseenna. So kunis kitaaba Luuqas irratti gaa kana fakkaata kitaabni fiiziksiiti. Logoon immoo logoon kitaaba keessanii kana jechuudha. Kana fakkaata logoo maaliif yeroo PDF buufattan logoo duraanii yoo qabaate kitaaba duraanii jechuudha. Yoo logoo kana qabaate immoo kitaaba haaraa fiiziksiiti jechuudha. So karaa baafataa hojii ana. Okay, let us come with the table of contents. Kara content kitaaba hojii ana jechuudha. Contentiileen kitaabaa kun kana fakkaata. Content kitaaba keessaniiti. So boqonnaa takkaffaan jechuudha. Maalirratti xiyyeeffata? Why scalars and vectors baranna jechuudha. Boqonnaa takka tuqaa lama jalatti immoo vectors representation kan jedhamu barannu. Inni itti aanu sa'i tuqaa takka tuqaa sadii jechuudha. Vector addition and subtraction baranna. Akkasumas takka tuqaa afur irratti maal baranna? Graphical method of vector addition kan barannu yoo ta'u, takka tuqaa shan irratti maal baranna? Vector resolution kan jedhu kan barannaa jechuudha. So lama tuqaa unity lamaffaan immoo why uniformly accelerated motion jechuudha. So takka tuqaa lama tuqaa takka position and displacement baranna. Lama tuqaa lama irratti immoo average velocity and instantaneous velocity baranna jechuudha. Akkasumas lama tuqaa sadii irratti maal baranna? Why acceleration baranna jechuudha. Akkasumas lama tuqaa afur jechuudha. Equations of motion with constant acceleration kan jedhu baranna jechuudha. Lama tuqaa shan irratti maal baranna? Graphical representation of uniformly accelerated motion kan jedhu barannu. Lama tuqaa jaha irratti maal baranna? Relative velocity in one dimension kan jedhu baranna jechuudha. So unit 3 immoo unit 3 kana fakkaata.
elasticity and static equilibrium of rigid body خيو خنا برنا جورا so buufata xiqqaa inni jala qabu laalachi waliin fi walii laala jura so takka elasticity and plasticity khayyo kana baranna sayitu qala majalatti immoo density and specific gravity khayyo kana baranna ju akkasumas ga sayitu qa sadi jalatti mal baranna stress and strain khayyo kana barannu sayitu qa afur jalatti mal baranna Young's modulus khayyo kana baranna akkasumas sayitu qa shan jalatti mal baranna static equilibrium kana jalatti ga buufata xiqqaa lamaatu jira first condition equilibrium and second condition of equilibrium khayyo kana baranna jechu okay نقولنا أفرفا جلتي مو نقولنا أفرفا جلتي سو بقولنا أفرفا جلتي مال برنا static and current electricity كيو خنا برنا أفرتقات جلتي مال لالا charges in nature كيو خنا برنا جورا أفرتقال لما جلتي مو مال برنا methods of charging a body كنا برنا جو أفرتقال سدي جلتي مال برنا the electroscope بخيو برنو أفرتقال أفر جلتي مال برنا electric discharge كيو خنا برنا جو أكسمس أفرتقال شن جلتي مال برنا Coulomb's law of electrostatics كيو خنا برنا أفرتقال جلتي مال برنا the electric field كيو خنا برنا جورا أكسمس كا أفرتقال تربة جلتي مال برنا electric circuit كيو خنا برنو أفرتقال سدي جلتي مال برنا current voltage and Ohm's law كيو برنا يجو so أكسمس نقولنا أفرتقال جلتي جورا أفرتقال سجل combination of resistors in circuit كيو برنو أفرتقال قلنا جلتي مو voltmeter and ammeter connection in a circuit كيو خنا برنا جورا أكسمس أفرتقال قلنا كجلتي مال برنا electrical safety in general and local context كيو خنا برنا جورا أفرتقال قلنا جلتي مو electric project كيو خنا برنا جو أكسمس بقولنا شنفان كونغا واي magnetism دي so shantuqa takayirati mal baranna magnetic واي magnetic jechu akkasumas ga shantuqa lama jalatti mal baranna magnetic field kayo barannu shantuqa sadi jalatti mal baranna there is magnetic field and the compass kayo khano barannu shantuqa afuriyati mo waay magnetic field ti kham barannu chura akkasumas shantuqa jalatti mal baranna magnetic force on moving charge in a uniform magnetic field kayo khana baranna chura shantuqa jalatti mal baranna magnetic force on a current carrying conductor kayo khana barannu shantuqa torba jalatti mal baranna magnetic force between two parallel current conductor kayo khana baranna chura so مقولنا جافان نموغا مقولنا جافان جچورا مقولنا جافان مال برنا مقولنا جافان يلتي چورا electromagnetic wave and geometrical optics ayo khana barana chu so jatu qa jajalati mal barana jatu qa ta jajalati mal barana electromagnetic wave ayo khana barannu jatu qa lam yelati mo electromagnetic spectrum ayo khana barana chura akasumas jahatu qa sadi jalati mal barana light as a wave ayo khana barannu jatu qa afro jalati mal barana laws of reflection and refraction ayo khana barana chura akasumas jatu qa shan jalati mal barana mirrors and lenses ayo khana barana chura akasumas jatu qa jalati human eye and optical instrument ayo khana barana chura jatu qa torba jalati mal barana ga
primary colors of light and human vision kayo kana baranna akkasumas jaatu qaasa deega maal baranna color addition of light kayo kana barannu jaatu qaasa galiyet maal baranna color subtraction of light using filters kayo kana baranna jechuudha. So okay, this is the unit 1 of your physics, grade 10 physics. Pokoknya tak kafra egal mantana. So pokoknya tak kafanga concerning about vector quantity raju. Vector quantity irati tiya faraj pokoknya tak kafan. So okay, in science, particularly in physics. So science keset to physics keset chura. You try to make measurement. Try to make measurement as precise as possible. So meeshaalee garaagaraa chura madaala yookaan safartuu garaagaraa tan sirrii taate safaruu mokkoruu qabdaa fiizika keessatti. Several times in a history of science yeroo dheeraadhaaf seenaa saayinsii keessatti precise measurement have led to new discoveries. Madaalli yookaan immoo saffariinsa sirriidhaa jechuudha. Wantoota haaraa argachuuf yookaan discovery godhuuf nama fayyada yookaan immoo guddinaaf faayidaa guddaa qabaachuusaa kan lafa kaa'u jechuudha. Any number or set of number used for quantitative description of physical phenomena is called physical quantity. So lakkoofsa yookaan immoo seetii number lakkoofsa kamiyyuu kan ta'u kan quantity yookaan hamma physical phenomena yookaan hamma physical phenomena waan sanii qabdu beekuudhaan kan nama fayyadu maali physical quantity yookaan immoo physical quantity kanaa jechuudha. So physical quantity can generally be divided into two groups. Garee lamatti qoodamu ka physical quantity kanaa jechuudha. Qabiyyeeleen fiizikaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf scalars and vectors itti bakka lamatti qoodamaa jechuudha. Kaal-qabeeyyii fi kaal-qabeeyyii jechuudha. So scalars have only magnitude. Scalars in magnitude qofa qabachuu, direction hin qabu jechuu, kallattii hin qabu. So kaal-qabeedha jechuu. Gosa kaal-qabeedha jechuu quantity kaal-qabeedha jechuu kuni. While vectors have both magnitude and direction. So vectors in immoo magnitude fi direction qabaataa jechuu. So the concept of vectors and scalars yaadrimeen vectors fi scalars jechuudha. Help us in understanding physics of different natural phenomena. Maal beekumsa fayyada physics uumama taateewwan uumamaa hunda keessatti garaagaraa kan jiru beekuuf nu fayyada jechuudha. So you will learn about this topic in this unit. Boqonnaa kana keessatti waa'ee kana kan barannu ta'uu isaati jechuudha. So okay, 1.1 scalars and vectors. Takka
y scalar c fi vector c jechuu kan laallu jechuudha. f y scalar c fi vector c dha laallee barannee finne booda wanni isin beekuu qabdan maali? Ibsuu kan qabdan jechuudha. Define scalar and vector quantity. Scalar quantity akkasumas vector quantity maal akka ta'e himuu danda'uu qabda jechuudha. Akkasumas describe the difference between vector and scalar quantity. Quantity vector c fi scalar quantity dha maal akka ta'an adda baaftee ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Akkasumas list some scalar and vector quantity. Fakkeenyota scalar quantity fi vector quantity dha lafa kaa'uu danda'uu qabda jechuudha. So as discussed in introduction, akkuma seensa kitaabicha irratti barachuu yaallatte jechuudha. You classify physical quantity into two. Scalar fi vectority adda baafanne jechuudha. Kaataagorii inni haasawtan jechuudha. So in the case, in one case takka keessatti jechuudha, tokkoffaa keessatti jechuudha, you need only to state their magnitude with proper unit and that gives their complete description. Kana jechuudha. Tokko gareen tokkoffaa kan scalar jechuudha. Scalar jechuun kan magnitude qofa qabu jechuudha. Hammaa fi symbol yookaan bakka bu'ee hamma madaala waan sanii kan qabu qofa jechuudha. Take for example mass. Hamma wantoota tokko. If you say that the mass of ball is 50 gram, so you do not have to add anything to the description of mass. Fakkeenyaaf hammi kubbaa tokko kiloogiraama giraama 50 yoo jenne giraama 50 kan irratti waan nuti itti dabaluu hin jiru jechuudha. So similarly haaluma fakkaatu jechuudha. Haaluma fakkaatu jechuudha. Okay. Okay, similarly, the statement that the density of water akkanya rukuna bishaan tokko kiloogiraama 1000 takka per meter cube yoo ta'u is a complete description of density. Waa'ee rukuna yookaan density bishaan sanii kan ibsuudha je. Such quantity are called scalars. Quantity leen akkanaa kun maal jaman scalars jamanii jechuudha. So scalar quantity has only magnitude, no direction. Magnitude qofa qaba, kallattii itti sochoosan hin qabu jechuudha. So fakkeenya akka time sa'aatii, distance fageenya, speed fiigicha saffisa, dheerina length, akkasumas volume qabee, akkasumas temperature jechuudha. Energy anniisaa power humna jechuudha. Kun hundi fakkeenya scalarsiitii jedhe. Kana jechuudha. On the other hand, karaa biraatiin jechuudha, there are a quantity which require both magnitude and direction for their complete description. So akkasumas quantity le physicala kan
magnitude fi direction an ibsamutu jiraaje guutumaa guututti ibsamuudhaaf. A simple example is velocity. So fakkeenyi bareedaan salphaan kan quantity gosa kanaatiif mijatu velocity dha jechuudha. The statement that the velocity of train is 100 km per hour does not make much sense unless you also tell the direction in which the train is moving. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf velocity of train yookaan immoo garee leenjifamtoota kiiloomeetira 100 per hour yookaan sa'a takka keessatti kiiloomeetira 100 socho'anaa jennu kiiloomeetira 100 socho'uun kun qoftiin waan san fudhatama akka inni qabaatu nun taasisu jechuudha. Nun galu jechuudha namaan galu. Yoo kallattii directionii inni itti imale san moggaa keessa immoo ifa ta'eet description yookaan akkaataa velocity sanii ibsuu danda'a jechuudha. So force kan akka humnaa is another quantity. Kan akka humnaa kunis gosa quantity kanaati gartee fakkeenyaaf forcenis gosa velocity gosa vector c jechuudha. Fakkeenyaaf vector c. You must specify not only the magnitude. Kan itti ibsuu qabdu magnitude qofa osoo hin taane force ibsita akkasumas but also what direction in which the force applied. Akkasumas magnitude isa kan humnaa kana yoo ibsite Newton jechuudha. Kallattii inni itti dalga kallattii inni itti meeshaa san dhiibu jiru kallattii inni karaa inni itti deemu jiru ibsuu danda'u qabda jechuudha. So such quantity are called vectors. Gosti quantity kanaa kun vectors jedhamanii jechuudha. Hammaa fi kiloogiraama hamma ulfaatuu fi yookaan meetira haga deemamee fi kallattii deemame san yoo qabaate vectors dha jechuudha quantity akkanaa. So a vector quantity has both magnitude and direction. Vector quantity nga magnitude fi kallattii direction qabaa jechuudha. So displacement, acceleration, momentum, impulse, weight, electric field strength and other examples are vector quantity. Kanneen akka displacement bakka socho'uu jechuudha. Acceleration, momentum, impulse, weight akkasumas electric field strength kun hundi fakkeenya vector c jechuudha. Okay. 1.2 vector representation. Okay. 1.2 vector representation. Look. So vector quantity are represented either algebraically or geometrically. Vector quantity nga kan inni agarsiifamuun karaa algebraatii yookaan immoo karaa geometriitiin gartee agarsiifamuu yookaan immoo ibsamuu danda'ama jechuudha. Algebraically they represent by bold letter A or with an arrow over the letter. Look. Karaa algebraatiin jechuudha. Velocity kun vector quantity kun kan inni ibsamuun fakkeenyaaf leetarii qubee guddaa kana fudhata. Qubee guddaan kun immoo gubbarraa kan sarara qabu jechuudha. Qubee guddaa gubbarraan sarara qabu jechuudha. Xiyyaa akkana gubbarraa qabu jechuudha. Gartee akka katabee gubbarraan immoo xiyyaa gubbatti kan godhe bifa kana ibsamaa jechuudha. On the other hand, they are represented geometrically
by an arrow that is drawn at a suitable scale. The initial point of arrow is called tail, and the final end point of arrow is called what? Head, as it is indicated in figure 1.1. asirratti jechuudha. laal yoo karaa ji'oomeetiriitiin veektarii tokko ibsine jechuudha. karaa aljebraatiin immoo yoo ibsinu taate qubeedha. qubee tan jechuudha. fakkeenya akka A godhanna kanatti jechuudha. yoo baa godhannes akkasumatti gubbatti xiyyaa goonaa jechuudha. so asirratti immoo gaa kana baana laal caasa kana baana. caasaan kuni asirratti tail ni baanu kana jechuudha. head jechuun immoo kallattii yookaan immoo bakka xiyyaan mataan xiyyaaraa itti mul'atu kana jechuudha. so fageenya asirraa tail irraa haga headidha yookaan magnitudeidha jechuudha. magnitude xiyyaan kun immoo kan inni agarsiisu direction yookaan kallattii eegarraa kara mataadhaa socho'uu isaa kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. asirratti directioniin kun kan inni. so the length of an arrow represents the vector magnitude if it is drawn in scale. bifa scaleetti yoo katabame kan ta'uu isaati. the arrow head represents the vector direction. xiyyaan mataan kara mataadhaa jiru kan kara mataadhaa jiru kun immoo maal bakka agarsiisa? direction vector ziisanii jechuudha. kallattii tam akka inni itti socho'aa jiru kan agarsiisu ta'uu isaati jechuudha. okay. okay, for example fakkeenyaaf a distance of 2 kilometer which is fakkeenya kana ilaallu gaa distance yookaan dheerinni kilomeetira 2 which is scalar quantity kan ta'e is denoted by 2 kilometer whereas displacement of 2 kilometer in 2 kilometer in some direction which is a vector quantity is denoted by S or SRO. The magnitude is also indicated by placing the absolute value notation around the symbol that denotes the vectors. So you can write equivalently that displacement is equal to absolute value of displacement. So two vectors are said to be equal if vector siileen kun jechuudha. vector seal lama walqixa jedhamanii if their magnitude are equal. karaa magnitude isaanii yoo walqixa ta'anii fi akkasumas they point in the same direction. direction takka yoo agarsiisan jechuudha. kallattii takka yoo deeman magnitude isaanii walqixa ta'e direction takka yoo agarsiisan vector sun maal jamaa walqixa jamaa jechuudha. this means kana jechuun this means
So kana jechuun gaa asirratti akkuma himu kanatti jechuudha. Kana jechuun asirratti A B C vector C jechuudha. Diin garuu wal qixaa miti jee luka asirratti mala kalatti tana himuu barbaadeeti jechuudha. Tana himuu barbaadeeti inni tana sinti himuu barbaadeeti kalatti tana himuu jira jechuudha. Asirratti A B fi C wal qixaa jee akkamii wal qixa laal Anis kalatti takka Bnis A'n gamana deemaami Bnis gamana deema akkasumas Cnis gamana deemaa jechuudha. So D'n immoo karas deemaa jechuudha. So jarri kalatti takka deemu kun wal qixa garuu daan wal qixaa miti jechuudha. Daadha gochi maaliif kallattii biraa deemaa jechuudha. So a vector here D which has the same magnitude as A but the opposite direction is called negative of A. Fakkeenyaaf asirratti magnitude yookaan immoo wal qixa jechuudha. Daa fi aan wal qixa garuu kallattii garaagaraa deeman jechuudha. Kanaafuu negative of A jennaan jechuudha. Negative of A yookaan immoo negative A jennee katabna jechuudha. So D is equal to negative of A jennee lafa kaayannaa jechuudha. So arraaf nuuf gaa yeroo biraa lesson biraatiin agaruu deemnuti nagaa jiraadha.